Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin teessan nagaarraa faaguutuun qaba waaqayyoof galannaa ta'uu sinillee nagaarraa faaguutuuf qabattan waaqayyoorraa abdiin qaba jecha kallattii gola qixa isin jirtanitti nageenya jaalalli araarri waaqayyoo siniif haa baay'atu jecha anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha guyyaa har'aa kana keessummaa ajaa'ibaa ta'e qabadhee istiidiyoo kiyya keessatti sin affeeruuf qabadhee dhufeen jira. Haalli keessummaa kanaan itti qabadhee dhufes dhimma chaalenjiiti waan ta'eef gurra caqasaa nu dhaggeeffadhaan isiniin jedha keessummaa kiyyaa daawwattoota kiyya nagaa gaafadha. Tole galatoomii kaayyoo koo dursitee istiidiyoo keetitti nagaa basuu keetiif guddaanaaf galatoomii siin jedha akkasumas immoo daawwattoonni kaayyoo itti hundi keessanuu nagaa fi araara waaqayyoo siniif haa ta'u siniin jedha. Nutis gara nagaadhaa nagaan waaqayyooti akkasuma bira jiraatu abdiin qaba siniin jedha. Kanatti aansuun astuu baga nagaan dhufte jecha garuma kallattiin gara gaaffii keenyatti osoo hin darbiin dura astuu eessatti kanatti dhalattee guddattee ammoo kanatti jiraattu eessa isin jira? Tole obboleettii koo galatoomii gaaffii na gaafachuu keetii fi dursee iddoo dhaloota kootii na gaafatteerta. Iddoon dhaloota kootii aanaa Arsii keessa godina Leemmuu Bilbiloo kan jedhamudha. Isa keessaa magaalaa Boqojjii keessatti kanan dhaladhe magaalaa Boqojjii qabalee 01 iddoo jedhamudha. Hedduu tokko namatti tola yeroo darbee sirna falmii keessatti magaalaa malee baadiyyaa hin jaaladhu jechaa turte edaatii sila dhalattu magaalaa taateef baadiyyaa qeeqaa turte haa ta'u hundaaf galatoomii siin jedha. Kallattiinumaan gara gaaffii keenyaatti darbuun dura gaaffiin keenyarraa kun chaalenjii ajaa'ibaa qabatee jira. Namni gaaffii kana dabarfatee badhaasa qaba. Akkasuma namni gaaffii kana hin dabarfamne immoo chaalenjiin isaa kinoo waanuma Oromiyaa keessatti biqilee jiru yaani waan uummata keessa hin jirre osoo hin taane kanuma mooraa maatii keenyaa keessa jiru. Kanaaf harka isinii qabannee dhufneerraa gurra ergisaa nu caqasaa isiniin jechaa astu gaaffiin kun har'aa tokko hin bareedu. Nagaa biseera. Nyaadhu. Ama kanaafuu nagaa fattama akkam? Tole sin gaafadha baandee akkama sin gaafadha. Baay'eetti fofii. Tole wanna amma jenne keechaa wanta xiqqoo qirne jedhetu jira. Ishee isa magaalaatti dhalattee isa magaalaatti dhaladhu koo osoo hin taane akkamiseeti iddoo lama iddoon jireenya keenya iddoo lama magaalaa keessas iddoo jireenyaa jira akkasumas gadi siqee gara gaxariitti illee ani immoo irra jirii si daa'ima ta'e kana guddadhe gaxarii keessatti jechuudha. Ergan guddadhee akkas waggaa 7 waggaa 8 waggaa 7 gara waggaa 8tti waggaa deemuun gara magaalaa Boqojjiitti ol dhufe achis jireenya iddoo lamaati jechuufani. Innaa kanaaf ani mucaa magaalaatti dhaladhee magaalaatti guddadhe osoo hin taane yaani bakka lachuuyyuu jechuudha. Ati baadiyyaa keessallee jiraatteetta jechuudha. Akkas taanaan gaaffii nani si gaafadhu gaaffii baadiyyaa keessaa maddu gaaffii tokko si gaafadha. Innis ati baadiyyaa keessatti loon eegdeetta. Waxaltee nyaataa turteetta. Baadiyyaa keessatti haalli ijoolleen yeroo loon eegan abidda itti qabsiisanii waxalatan sun maal jedhama? Ibiddi sun kan inni irraa uumamu maaliin? Egaa amma gizee ibiddi sun uumuudhaaf iddoo qaba gizee. Sekeendii 5 keessatti gaaffii jechuudha. Sekeendii 5 keessatti deebisuu qabda. Gaaffii jechuun sa'aatii dheeraa siif hin kennamu. Tole gizee qaba ka maaliif gizee bona ta'e abidda sun argachuu dandeessu malee gizee gannaatti argachuu dandeessu. Annaa gizee bona ta'uu gizee baay'ee akkasitti oo'u sani dhakaa fi dhakaa walitti kan rukutamutu jira. Dhakaan isaa walii lamaati. Dhakaa isa gurraacha tokkotu jira. Isaan baay'ee walitti tumtu yookaaniif immoo hajii biratu ndaza. Sanaan akkasittiin uumama. Mootuyyuu kan asheeta ta'e hoo arganne oosa san taphasuu barbaanne kibriitii fuudhu. Garuu mootuyyuu kan aadaa miti kaa ani kana si gaafadhe kan aadaati ammallee gara adabbiitti deemaa jirta maaliif gaaffiin keessa kennii deemaa jira waan ta'eef dhaqaadha jettee jirti waa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota jaalattoota hamtoota keenya gaaffii keenya parsantii 100 keessaa osoo hin taane muraasa isaa deebistee jirti. Hawaasa keenya keessatti ijoolleewwan loon gizee eeganii abidda kan isaan argatanii dhuguma tokkoffaa dhagaarraa argachuu danda'u lammaffaa mootissuudha muka baaqelaa echima jedhuun achirraa argatanii waxalatanii nyaachuu danda'u jechuudha.
Asumaan itti siifamuu na gaafadha. Tole sin gaafadha. Yaa Rabbi joo. Hangaafi salphaa si gaafadhe waan natti yookiin dursi deebii. Meedisi meesalooti manaaf godha akka yommuu as keessatti waan nan gaafadhu naa dhufu Shibee jechuudha. deebii. Manaaf dhufaan jiru. Garuu wanti si gaafachuu barbaadu dursee iddoo dhaloota keetii otoo nuuf himtee. Ishee argaa jirtu haga yoonaa jechuudha bakka dhaloota kiyyaallee hin beektu waggaa meeqa guutuu jechuudha waggaa 4 yookaan waggaa 3 guutuu waliin jiraanneerra lafa natti dhaladhee hin beektu jechuudha haa ta'us okee kana ni dhaladhee Shawaa Lixaa godina Amboo aanaa Midaaqanyii ganda Lalisee Goosuu bakka jedhamtutti dhaladhee guddadhe har'a kana jiraadhu Kinoo magaalaa Dubaay keessa kanan argamus mana madaamii Astuu keessatti wanta jiranatti fakkaatu yoo bakka itti dhaladhe sun baay'ee tokko namatti tolti maaliif Lalisee Goosuu jedhamti bakki jechuudha bakka itti lalisa waan taateef akka irraan qabamne siin jechuun barbaada yoo ta'es rakkoon hin jiru obboleessa wayii tokko nan qaba achumaan achi si geessin. Akkas hojjettu kun namatti tottolta baay'ee namatti tola yaadni kee galatoomuu faatu siin jedha itti aansuudhaanii ati intala gadarii keessatti dhalattee guddattee yookaan baadiyyaa keessatti likkee ani akkuma san jechuudha. Innaa isa san keechaa gizee warra kee yookaan maatii kee wajjin jirtu maal hojjettaa warra keetiif jechuun wanti ala mana keessa qofa moo kan hojjettu ala baatii akkas warra kee gargaarta isa kanarratti. Hayyee Astuu hedduu galatoomii yaanni ani hin filadhu. Maaliif maatii kiyyaaf ani mucaa hangafaati hojii baadiyyaa keessa kanuma marri kiyya ajajanii hojjedha garuu horiin eegne malee naannoo ramaa nan qofforaa nan lasasaa yaanni kuduraaf fuduraa oomishama qe'ee keenyatti kuduraaf kuduraa kan qaaraa timaatimii shunkurtii kaarotii wantoota kana nan hojjedha hojii mana keessa sarmee kiyya nan gargaaraa buddeena nan tolchaa ittoo nan hojjedha waan marayyuun hin hojjedha siin jedha hedduu galatoomi maaliif ani hojiin filadhu waan manatti dhufe kanuman argadheen hojjedha. Kanaaf intala baadiyyaa waan hin ta'eef hojii nan filadha jechuun asitti na daangeessa maaliif tokkoffaa baadiyyummaan kiyya jechuudha. Wanta ati hojjettee keessatti dalagaadhaan ifa of gootu waan ta'eef yaa'u maatiidhaaf ajajamuun aarsaa caala waan ta'eef wanta maatiin kiyya na jajan hunda nan hojjedha hojii marayyuu hojjedheera waan hin hojjetiin hin jiru bes loon bisaan eegnee waxaloo ammatti jirtullee ani waxalee nyaanne yaa'u yeroo tokko badee iddoo ijoolleen dhiiraa jiran isaan barbaacharoon deemu isaan tiyyuu waxaloo nu waxala jechuudha obboleewwan kiyya kanarraan kana feesisuudha ani hojii kaan hundayyuu nan hojjedha. Challenging keenya haga yoona yoo gaaffii dhumarra jira gaaffii ulfaataa nu gaafatamaa waan jiru sababiin isaa waan hawaasa keessaa gadi fudhanne waan ta'eef kan nuti jiru baadiyyaa keessa gaafa baadiyyaa keessatti gadi bu'anii waa hedduutu jira waa hedduu taasifama waan ta'eef yaanne gara challengeetti nu oofaan jiru jechuudha mucattiin illee mucattii baadiyyaati anillee kan baadiyyaati wal mohuu hin dandeenye waan ta'eef amma gannasutti darba natti fakkaate natti darba hayyee Oromiyaan kutaalee meeqa qabdi? Kutaalee Oromiyaa keessaa jechuudha daftee sakeendi sadi keessatti jechuudha kutaalee Oromiyaa keessaa sakeendi 10 siifa taatu kutaalee Oromiyaa keessaa sakeendi 10 keessatti kutaalee 5 naawwamta kutaalee 5 daf sakeendi siin qabu tokko okay qoy lama okay jimma 2 3 baadii roobee 4 5 Wallagga 6 challenging jedhamee jira. Namni challenging jedhamee jira. Kutaalee Oromiyaa keessaa jechuudha. Oromiyaan kutaa meeqa qabdi silayyuu? 11 sana keessaa kutaalee 5 dursinaa wayii daqiiqaa 5 keessa keendi 5 keessatti yennaan isheen Wallagga Baalee Roobee fi Naqamtee bishaan hawaamte jechuudha. Achuma kan dhaloota hin dhiiste jechuudha. Gana Wallagga buute waan ishee Wallagga kaa'atti hin beeku. Inni waa hundaafiyyuu gara challengii keenyatti dabarree jirra. Nuti akkasaa dafiladha. Yalla. Dabi. Sakam? Arce? Dabi ka? Malam buat. Hindi fattaka. Orang dah. Ya Rabbi, marahnya. Nggak buat Rabbi. Dabi testu. Malam buat aku hindi fattaka. Aku karat aku di bawah karat aku bodoh sih fatah. Bismillah. Kakak kan nanti kata mau kata. Kalau sebab Stay. Mobile. Film masih di bawah. Malo. Nanti bahas kasih. Bakal. Malo.
isheen irratti sii godha. La isa waan nuufi. Gaafichi dhumaan jiru waan ta'eef akkasumallee gara isheetti darban fakkaata. Yaa rabbi ijoollee gargaaraa ishee daraa keessa nama jechuun natti aarteetti waan ta'eef yaa gaafii ulfaatu irratti fiduu dandeessi boononni gaafata. Tole gaafii nan si gaafadhu yaa rabbi kaayaa waaqayyo qaama kana naa nyaachisi. Wanti nan si gaafachuu hedduu gootota baay'ee qabna gootota sanneen keessaa warri lubbuudhaan jiras warra lubbuun jirres ni jiru. Warra lubbuun darbe keessaa ijoollee isaanii maqaan waamta. Goota sodaachisa. Salootiin haa godha sodaachisi. Ijoollee haa caalu. Ijoollee meeqa qaba? Ijoollee isaatis maqaa isaanii. Hayyee gaafiin ishee gaafii hedduu namatti toludha. Oromiyaa keessaa gootota hedduutu qabna. Isaan keessaa warra lubbuun darban muraasa naawwamii muraasa isaanii keessaa immoo nama tokko ijoollee isaanii naawwamii jettee jirti. Yoo gootonni Oromiyaa keessa jiran akkuma isheen nu caqastee jirtu gootota hedduutu jira. Agarii Tulluu jira. Jaroota kana keessaa muraasa isaanii keessaatii Hacee keessaa ijoollee Hacee naan jettee jirti. Ijoolleen Hacee mucaan Hacee Wallaggaa Wabii jedhamti. Kan inni argamanis sagantii qabamu. Hin qabu ishee jedhi amma isa kan amma deegaa shakkeetti deebisa deegaa shan. Ishee lammaffaa ijoo ishee lammaffaa hin beekne wala saallaqee kun kamiidha filata nan dagadde sagantii dhume malee nan beeka shuu. Yalla kaara beekta dafee argine. Shuu nan beeka sallee sagantii dhume malee waaqa ijoollee jaaluun beektu naan jechaa jirti. Suma qulqulleessa mana madaamii manni dhimeen dhugaala sagantii naan akkatti dhume sobrina teechiste na kolfisiiste jechuudha argitanii miti. Yalla. Okay. Hedduu galatoomii dhugaa waan hundaaf iyyuu. Humsaadhaana. Okay. Wani kunoo wal fakkaatu. Okay ijoo dhageessanii jirtu gaaffii isheen na gaafatte. Yaa'u itoo nani sagantii kiyyan fixatiin dafi yalla naan jettaan sagantii seeraan kenneef jechuudha. Iddoo kanatti wal gargaaruun hin jiru sababiin isaa dura adabamtee waan jirtuuf jechuudha akkan adabamu na taasistee jirti jechuudha. Okay hedduu galatoomii gaafiin keenya gaafuma lama wal gaafan natti fakkaata lammaffaa jira. Lammaffaa gara lammaffaatti deemaa jira. Ati gara gara sadaffaati gara lammaffaatti kana lamaan jidduudha jedhe. Yaa rabbi maalan gaafadha amma ijoollee jechuun yoo waan ulfaatu gaafadhe sodaataan jira. Yoo waan ulfaatu gaafadhe boodatti waan ulfaatu natti fiddisni galee amma sun gaaffii ulfaatu na gaafattee osoo hin taane sagantii natti xiqqeessite jechuudha akka hin dafee hin dubbanneefi. Ani immoo waan ani si gaafadhu keessaa jechuudha dabiitii maqaa goototaa dabi. Hayyee gaaffiin keenya akkumatti fofeetti jira astuu atillee yaadni gaaffii akka ulfaatu na gaafachuu keetiif hedduu tokkotti gaddeen jira maaliif na gaafattee kaatee immoo dafteetu sagantii naaf hin kennine gaaffii lammaffaa goota keenya yookaan artistoota lubbuun isaanii darbee haga yoonaatti gumaan isaanii itoo hin argamiin eenyu akka jeese eessatti akka du'an osoo hin beekamiin haga yoonaaf gumaan isaanii itoo hin argamiin jiran maqaan haadha dandeessa. Dansa kennu ishee keessatti. Okay goototoonni jechuun hinduu gumaa isaanii waan arginu hin qabnu nama hedduu. Eenyu fa'aani maqaa jiraan barbaadisa kana malee. Tole tokkoffaa fudhanne haa caalu. Asuma dhiyoo keessatti. Goobas deebistee jirti gaaffii kiyyaa asuma salphaatti sagantii ishee eeggattee naa deebistee jirti. Gaaffiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa hedduu isin jaallanna koottaa maatiin nuftaa dogoggora yoo qabaanne akkasuma sanduuqa koomentii keessatti yaada jajjabinaa yoo jiraates sanduuqa koomentii keessatti nu barreessuun nu jajjabeessan isiniin jedha hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa. Tole galatoomaa maatii kaayyoof hundumti keessanuu nagaa ammallee dachaadhaan irra deebi'ee isiniif haa ta'u isiniin jechaatee gaaffii keenya yookaan qophii keenya asuma irratti goolaa jirra. Kanaaf waan nu dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa warri addisii taatan maatii ta'uu hin dagatinaa dabalamanittis immoo akkasuma warra addisiidha. Warra irra yoo ta'u hin taane kanaaf nu jajjabeessaa isiniin jechaa yaada keenya asumaa fixannaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.
Baay hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Tole.